Nagaan isinii baay'atu maatiiwwan Abdii Akaadaamii hundi keessan baga nagaa taatanii ani barsiisaa Muusaa Muhammadii har'aaf qabadhee kan isinii dhiyaadhe herreega kutaa 11 Unit 1 about relation in the function part 5 basic properties of what? Or function. Maatiiwwan Abdii Akaadaamii hundi keessan chaanaalii keenya chaanaalii Abdii Akaadaamii subscribe, like, share gochuun dagatinaa jechaa har'aaf kan ilaallu waa'ee amaloota power function maal akka ta'e ni ilaallu jechuudha. Properties of what? Power function. Sketch the graph of what? Power function. Sketch the graph of what? Some power function. Find the domains and the range. Find the domain and what? The ranges of what? Some power function. Power function gosoota baay'ee jira. Example baay'eetu jira. Taala hunda isaaniitiifuu doomenii isaanii, reenjii isaanii, giraafii isaanii, amaloota isaan qaban ni ilaallaa jechuudha. Objectives of what? Today's lesson. At the end of what? This video, you should be able to identify some properties of power function. Amaloota power function inni qabu addaan baasuu qabdu jechuudha. Identify gochuu qabdu. Describe the domains and the ranges of what power function. Domain is a function tokko power function tokko isin kenname function isin kenname kana hamal gochuu qabdu domain isaa range isaa addaan baasuu qabdu kan ibsuu qabdu barbaaduu qabdu. As the end of what sketch the graph of what some power function. Fakkii sallee kaasuu qabdu kan graafii power function isin kenname kana kaasuun isin irraa eegama jechuudha. Basic properties of what power function 1. Example 1. Find the domain and the range. Find the domain and the range of what? The following function. And draw the graph of what? This function. A. If f of x is equal to x. Part of the function is power function. Power function is what? A function that written in the form of what? F of x is equal to A x is the powers of what? When A is what? Different from what? 0. Different from 0. A is what? Elements of what? A real number. And also, this R is what? Elements of what? A real number. Part 4 keessatti definition power function laallee jirra. Because of this, f of x is equal to x is the powers of what? Cube. X is the part of donkun gosa power function keessa tokkodha jechuudha. Kanaaf power function kana maal goona dominii isaatii fi range isaa ni barbaanna. Egaa barbaanne booda immoo graafii isaa ni qabna jechuudha. F of x is equal to x is the powers of 2. Y is equal to x is the powers of 2. To find the domains and the ranges of this function, first we find what is x-intercept. X-intercept in Marakarem, x-intercept. X-intercept means y is equal to 0 doesn't. 0 is equal to what? X square. X is equal to x square is equal to 0. X is equal to under radical of what? 0. X is equal to 0. X is equal to 0 because x is the force of 2 and if degree is if need what is y-intercept? Y-intercept means x is equal to what? 0. X is equal to 0 means y is equal to x square, y is equal to 0 the whole square, y is equal to 0 right. Kanaafuu y intercept 0 right. X fi intercepted fi y intercepted erga barbaanneen booda as positive infinite irratti maal graafiin kun maal akka inni fakkaatu aadaan by using what table value dhaan. If the value of what x is equal to
OX is equal to minus 1 ta'e. Y is equal to minus 1 the whole square right. At that time y is equal to 1 ta'uu deema jechuudha. Kanaafuu when the value of x is equal to minus 1, what is the value of y? The value of y again 1 ta'a jechuudha. When x is equal to what? 1 positive amount. Y is equal to 1 the whole square. Y is equal to 1. Yoo gatiin x kennaa 1 ta'e immoo gatiin y kennaa 1 ta'a jechuudha. When x is equal to what? Minus 2. Minus tokko itti daballu. When the value of x is equal to what? Minus 2. Y is equal to minus 2 the whole square. Y is equal to 4. When x is equal to 2, y is equal to 2 the whole square. This implies that y is equal to 4. Y is equal to 4. Our point minus 2 is what? 4. 2 is what? 4. Depending on the given information is in a of me. We can sketch the graph of what? The given function. Graph is a causal within the nature. On xy coordinate ratti graph kana yeroo baasan. This is x axis, this is y axis. When x is equal to 0, y is equal to 0, 1 is equal to what? 0, right? 1, 2, minus 1, minus 2, 1, 2, 3, 4, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. When x is equal to 0, what's the value of y? Y is also 0. When x is equal to 1, what's the value of y? Y is equal to 1. When x is equal to 2, what's the value of y? 4. When x is equal to minus 1, what's the value of y? Exactly 1. When x is equal to minus 2, what's the value of y? 4. This was parabola. Parabola was upward. Parabola upward itu dibaca. Parabola upward itu dibaca. This was f of x is equal to x square. Depending on this, the given information, what is the domain of this function? Domain of what? Domain of what? F is equal to what? Exactly a real number. Domain is negative 1. The domain is what? A real number. But what about range? Run of what? F in number to the arranging function in Navana, what of the Machara? Positive real number. Positive real number. 0 rakase garabubati. 0. When f of x in Kenno also of a Kenavi, x is a part of 4 x is the part of 6 x is the part of 80. Even what it hung desire to you, Amandi Sankavan Kabuka. Amandi Sankavan Kabuka. We can sketch the graph of what f of x is equal to x square g of x is equal to x the part of 40 bakka tokkotti kaasuu ni dandeenya. Digriin isaanii even yoo ta'e parabola upward is which. But if it is what? Leading coefficient yookaan coefficient isaa immoo osoo negative kan ta'u taate waan biraan jijjiiramu. Parabola kana downward ta'a jechuudha. For example, fakkeenyaaf k of x is equal to minus x square osoo ta'e.
waan biraan ta'u giraafichi. Isuma kana tokko as ilaalaa jechuudha. Asuma gadi ilaalaa jechuudha. Paaraboollaa daawwan warri mataa malee waan biraa wanti jijjiiramu hin ta'u hin jiru jechuudha. But osoo immoo y is equal to x square kan jedhu kuni x is equal to y square ta'e x is equal to y square ta'e. Paaraboollaan kuni akkana ilaalaa jechuudha waan biraan. Gara mirgaa kanatti asii achi ilaalaa jechuudha. Hiika biraan x is equal to minus y square osoo ta'e yoo akkanuma ilaalaa jechuudha. Hiika biraan qabu. Ammaaf garuu kan ilaallu maa inni the graph of what power function jechuudha. Power function isaan kuni power function warreen kunniin jira kanammoo power function bifa formi kamitiin kan barraa'u jenne f of x is equal to ax is the power of r tiin kan barraa'u. Isaan kun lamaan x is equal to y is the power of 2 minus y is the power of 2. Kanaaf rakkoon qabu waan kaan ilaaluu ni danda'u jechuudha. Isaan kunillee paaraboolaa to the right, paaraboolaa to what? The left dha waan ta'eef jechuudha. Okay. When degree kennaa ibin yoo ta'e jira. Graafuun ilaala. Paaraboolaa upward, paaraboolaa down kan ta'u. Degreein isaanii ibin yoo ta'e. Is the leading coefficient of kutaa kanatti barattaniirtu. Behaviors of what? Polynomial function. Polynomial function with degree even with leading coefficient isaanii immoo positive yoo ta'e paaraboolaa upward ta'uu isaa ilaaltaniirtu. Kara mirgaa kanaaf kara bitaa kana asii ol ilaaluu isaa. If the leading coefficient of the given polynomial function with degree even is what? Negative yoo ta'e immoo downward akka ta'u ilaaltaniirtu jecha. Achi keessatti immoo y turning point if ilaaltaniirtu. N minus 1 yoo digriin isaa inni ta'e n minus 1 at most n minus 1 qabaachisaa ilaaltanii jirtu jecha. Kanaaf the graphs of what? Power function with degree even is what? Look like this. Kana fakkaata. If what? G of x in kennamoo is equal to x is the powers of 3, x is the powers of 5 ifa, x is the powers of 7 ifa, warra kana osoo ta'e hoo. Haalli isaan waluma fakkaata. Meeqama isa kanaa bichaadhaan nuti. Y is equal to x is the powers of 3 ta'aa jira. What is x-intercept? 0 is equal to x the powers of 3. X is equal to 3 को root of what? 0 da. X is equal to 0 da. Y-intercept? Y is equal to x the powers of 3 da. Y is equal to 0 the powers of 3 da. Y is equal to 0 da. X-intercepting 0 da fi 0 da. Y-intercepted then 0 da. Because the degree of the given function is what? OD1 then. It cross kutaa kanatti maal jettanii f of x is equal to x minus a the powers of what? K yoo ta'e. If k is what? Even yoo ta'e x is minus is equal to a irratti maal godha? Tas godhattanii hubattaniirtu. If k is what? OD yoo ta'e x is equal to a irratti maal godhattanii barattaniirtu? Cross akkana godhattaniirtu jecha. Because x is the powers of 3 jechuun karaa biraatiin maal jechaadha? X is the powers of 3 jechaan as equal to maal jechaadha karaa biraatiin x minus 0 is the powers of 3 jecha. X is equal to 0 irratti maal godhachaadha? Cross godhachaadha. X square irratti isa jalqaba ilaallu irratti
Kanachuun karaa biraatiin maal jecha? X minus 0 the whole square jecha. Haati x is equal to 0 irratti immoo maal godha? Tasi godha. Argine irraa akka tasi godhu. Asitti tasi godhee deemte. Akka inni tasi godhu argine irraa jecha. Kanaafuu if the power of x is equal to 0 while then 0. Akka inni 0 irratti maal godhu argine irraa kiroos akka inni godhu argine jirra jecha. Mee paartii negatiivaa yeroo hundaa yeroo giraafii kaasnu amala isaa yookaan biheevarii isaanii giraafii isaanii baruudhaaf dirqama maal goona? Warra poozitiivaa muraasa isaanii fudhata. Warra negatiivaa illee muraasa isaanii ni fudhata. Zeeroos ni fudhata. Bakka jarri x fi y itti illee ni barbaadna jechuudha. When x is equal to minus 1, y is equal to what? Minus 1 the power of 3 jechuudha. Z is equal to minus 1 jechuudha. 1 minus 1 yoo ta'u gatii y maal ta'echaa karaa biraatiin minus 1 jechuudha. Si yoo barbaadan table value fayyadamuu dandeessu. When x is equal to 1 yoo ta'e hoo y is equal to 1 the power of 3 y is equal to 1 dha. Kanarraa maal banna 1 comma 1 elementii giraafii galaate jecha elementii soorjiiti jecha. Elementii g of x jecha. When x is equal to minus 2 ta'e gatii y yeroo kana maal ta'a? Minus 2 the power of 3 minus 80 ta'uu deema jecha. When x is equal to 2 y is equal to 80 ta'uu deema jecha. 2 the power of 3 80 dha waan ta'e. When x is the value of x is equal to 0, the value of y is also 0. When the value of x is equal to 1, what's the value of y? Well, the value of y is equal to 1. When x is equal to 2, yoo ta'u 8 ta'a. Ol ka'a. Asii ol laala jechaadha. Ol ka'a. Baay'ee ol deema. Naannoo kanaatiin. Approximately. This is 1. This is 8 or something. When the value of x is equal to minus 1, what is the value of y? The value of y is minus 1. When the value of x is equal to minus 2, what is the value of y? Minus 8. Kanaafuu giraafiin kuni akkas jira jechuudha. Is most continuous curve jettanii birattaniitu. Eessatti kutaa the graphs of a polynomial function is a most continuous curve ta'uu isaa kutaa kan itti birattaniirtu waan ta'eef. Most continuous curve ta'uu barbaacha. Is most continuous curve. Kuni giraafiin nuti g of x is equal to x is the power of 6. Can x is the power of 5 is kanu? Can x the power of what? 7 is kanu? If it is what? Minus x is the power of 3 yoo ta'e gaafsan immoo ni jijjiirama jechuudha. Akka as keessa bahee akkasitti gad jiraachaa. Kallattii isaa kun haalli adeemsa isaa kun if it is what leading coefficient isaa maal waa ta'e negatiiva yookaan ta'u taate karaa bitaa kanaan ol ka'a jechuudha. Karaa bitaa kanaan ol ka'eet karaa mirgaa kanaan immoo maal ta'e gadi bu'aa jechuudha. Fakkeenyaaf minus x is the power of 3 akka kutaa 10tti barattanitti maal fakkaata jechuudha. Asiin ol ka'eet gara kanaan ol ka'a. Haala isanii gadi bu'aa jechuudha. As we have seen above, akkuma armaan olitti ilaalletti ilaala. We can generalize the properties of what? F of x is equal to x the power of n.
from this graph, if what g of x is equal to x the powers of 3 yoo kan ta'u taate x the powers of 5 yoo kan ta'u taate doomeniin g maal akka ta'e ilaalle jechaadha. Exactly real number akka ta'e argaa jirra jechuudha. Rangein g maal akka ta'e argaa jirra. Real number akka ta'e argaa jirra jechuudha. As we have seen above, we can generalize the properties of what? F of x is equal to x the powers of what? N. X is the powers of n. Where n is what? Even. Can x is the powers of 2, x the powers of 4. Domain is any what? Real number. Parabola upward. 1. Arranging is any what? 0 afterwards. Infinity. Because the interval 0 afterwards. Infinity. The graph of the given function like our f of x equal to x square, f of x equal to x the powers of 4, kan jala kana kan akka x the powers of 16, x the powers of 100 is haa ta'u, x the powers of what 1000 is haa ta'u, kabar baadii haa ta'u, degree isaa maal haa ta'u, even natural number yoo ta'e, doomeniin isaa maal ta'a, real number ta'a. Rangein isaa maal ta'u, only is a positive real number. Hundi isaaniitu at x is equal to 1 irratti 1 ta'u. Why? 1 is the powers of 2 illee 1 mata. 1 is the powers of 4 illee 1 mata. 1 is the powers of 6 illee 1 mata. Minus 1 is the powers of 2 illee 1 mata. Iddoo kanatti hundi isaaniitu walitti bu'u. Compoundii dhibbas. Compoundii kummas, compoundii saddeetis, compoundii afuris. But eega kana darbaniin booda hoo maaltu? Negatiivii lamarra dhaabattanii kan argitan fakkeenyaaf negatiivii lama paawulii lama maal ta'a? 4 ta'a. Negatiivii lama paawulii 4 16 ta'a. Kanaafuu inni kuni kan x square fakkeenyaaf yoo kan ta'u taate inni itti aanee jiru kun immoo kan x the powers of 4 ta'a. Inni itti aanee jiru kun immoo kan x the powers of 6 ta'a. Kan dursaate argitu asitti lama kana dhaabattee 4 argita moo 16 argita? 4 argina wanta 4 itti dhiyaata waan ta'eef. X is the powers of 2. Kanaafuu isa kana ta'a. This is what f of x is equal to x the powers of 1000 fedhe gara waatti achi dhiyaachaa deemaa. Asitti garuu 0dhaa fi 1 gidduutti 1 over 2 faatu jira waan ta'eef 1 over 2 the whole square gaafa goonu 1 over 4 ta'a. 1 over 2 the powers of 6 gaafa goonu tokko irra 64 ta'a. Because 1 irra 64 irra xiqqaa tokko irra 4 waan ta'eef 64 immoo irra guddaa 4. 1 over 64 less than 1 over 4. 64 garuu irra guddaa 4. Naannoo kanatti inni irra guddaa ta'e jidduu kanatti irra xiqqaataa jechuudha. Index the powers of 4 kun asittis gidduu isaanii deema, jidduu kanattis gidduu isaanii deema jechuudha. Generally, the properties of what f of x is equal to x the powers of n when n is what even natural number yookaan n kenna lakkoofsa guutuu yoo ta'e digriin isaa gubbaa jirtu sun lakkoofsa guutuu yoo kan ta'u taate doomini isaa real number ta'a, range isaa immoo only positive real number ta'a jechuudha. Graafin isaa parabola upward ta'a jechuudha. Parabola upward ta'a jechuudha. If it is leading coefficient kenna immoo osoo duuba kanatti negative kan ta'u taate isuma kanatti gargar galaa jechuudha. Waa hiikama. So kanat see gara gara jechuudha. And also we can generalize the properties of what g of x
is equal to x the power of n when n is what odd natural number you then can akka n nature can akka x the power of what 3 x the power of 5 x the power of 7 the course of all the degree nisani at that time the domains of g of x is what real argine ada fakisa karner karam mirga kanan polka karam bita tinggalu garib acha karam bita tinggali acha kana domain ni samal tarin number range ni samal mal tarin number domain echu warna ga tigati x echa gati x ero bucket echa eddu undatu tigati marante range echa ni mo echa dan gati y magana bataw zero bataw echa kana eddu undatu tigante our range is also real number is echa. The graph of g of x the force of n when n is what positive or integer yo positive or integer ita ila ko sa kubanta utate natural number ita kana ka x the power of 3 x the power of 5 x the power of 7 yero honda graph ni sani mar fakkata kara mirga kanan uka x kara bita kanan gadi bu'a icha. Basic properties of power function 2 inni kun immo yo x is the power of 2 kan jedhu sun x is the power of 1 over 2 yoo ta'e oo maal ta'a inni jalqaba g of x is equal to x the power of 3 rand amma immoo x the power of 1 over 3 yoo jedhu graafin isaa maal fakkaata doomeni isaa maal ta'a property lammaffaa kun yookaan amali lammaffaan power functioning kun qabu isa kana laallaa jechuudha. Find the domains and the ranges of the following function and draw their graphs. When f of x is equal to exactly f of x is equal to x is the power of 1 over 2 h. X is the power of 4. And x is the power of 1 over 2. F of x is equal to x the power of 1 over 2 means y is equal to what? X is the power of 1 over 2 h. Makes intercept our bar. 0 is equal to x is the power of 1 over 2 da. X is equal to under radical of 0 da. X is equal to 0 da h. Kanafu x is such. So kaya wanga down x intercept nisa has 0 da. Y intercept y is equal to 0 is the power of 1 over 2 h. Connection parabratin under radical of 2 h. Under radical of what? 0 h. Under radical of 0 h. Z is equal to 0. Because x is the power of 1 over 2 h. Parabratin mati chara radical x 1 day. Radical x 1 day. Kanafu x is equal to 0. Y is 0. When x is equal to akkuma isiniif kaasu yaadetti amma gatii x fi y intercept fi x intercept garuu baaddeen booda gatiin x kennaa kun negatiifa yoo ta'e maal ta'a kan jedhu laaltaa jechuudha. When x is equal to minus 4 yoo ta'e y is equal to minus 4 the power of 1 over 2 ta'a jechuudha. Kana jechaan y is equal to under radical of minus 4 jechuudha. Kun immoo as keessaan. Kanaaf yookaan antifaayindiyaa kun does not exist jenna. Amma raadikaalli negatiiva 4 achi keessaan boode sadarkaa irra jiru kanatti. Gara fuulduraatti ni ba'aa hin ba'u sun waan biraati. Har'aaf garuu raadikaalli negatiiva 4 negatiivni 4 raadikaala keessaan boode. Yookaan does not exist jenna. Yookaan antifaayindiyaa. Sadarkaa ammaa kanatti achi keessaa number 1 ta'e. Okay. Kanaafuu
Yoo gatiin x negatiivota ta'e gatiin y hin jiru jechaadha karaa biraati. Karaa negatiivaa kanatti hin deemu jechaadha karaa biraati. Giraafiin keenya karaa negatiivaa kanatti hin deemu jechaadha. Doomeniin keenya negatiiva ta'uu hin danda'u jechaadha karaa biraati. Okay. Yoo gatiin x positiiva ta'e hoo? Yoo gatiin x 4 ta'e hoo? Y is equal to 4 the powers of 1 over 2 ta'a jechuudha. Y is equal to under radical of 4 dha jechuudha. Y is equal to 2 dha jechuudha. Exactly. Yoo gatiin x positiiva ta'e gatiin y ni jira jechuudha. Kun maal agarsiisaa jira? Our domain is what? Positive real number including 0 ta'uu isaa agarsiisa jechuudha. Gatiin x keenyaa negatiiva ta'uu hin danda'u. Kun asitti nuti waan ta'e. If the value of x is equal to us, positive, kun gatiin y ni jira. Kanarratti hundoofne, we can sketch the graph of what? F of x is equal to x is the powers of what? 1 over 2. Graph is a This is what? X-axis. This is y-axis. When the value of x is equal to 0, what is the value of y? Y is also 0. 0, that's all. When the value of x is equal to minus 4, does not exist. You can injure. Gatiin y argachuu hin dandeenyu. Nu keessaa hin jiru jechaa qaba. Gara kana hin jiru jechaa gara negatiivaa kana gonkumaayyuu hin jiru jechaa. When x is equal to what? 1, for example, 1 also running. When the value of x is equal to 1, what's the value of 1? Exactly 1. When the value of x is equal to 4, osoo ta'e, gatiin x keenyaa kun immoo 4 ta'e. What is the value of 1? 2 dha jecha. Afur yoo ta'u 2 ta'a. Akkas ta'a. 16 akkas ta'a. Kanaafuu giraafiin kun akkas fakkaataa jira. Giraafiin kun akkas fakkaataa jira. Kun giraafiin nuti graphii f of x is equal to x is the power of 1 over 2 jecha. From this graph, domain in f maal ta'e jecha. Only positive real number. 0 up to infinity argaa jirra kan ta'e. Range in f maal ta'e. It's also what? Only positive real number. Closed interval. 0 fi 0 one ta'e. 0 up to infinity one. Okay. When g of x is equal to x is the power of 1 over 3 yoo ta'e hoo. Kana jechaan karaa biraatiin y is equal to x is the power of 1 over 3 jecha. Kana jechaan y is equal to cube root of what? X jecha. Our x-intercept y is equal to 3 cube root of what? X dha waan ta'eef 0 is equal to 3 cube root of what? X dha waan ta'eef x is equal to 0 the powers of what? 3 ta'a jecha. Because 0 is equal to x is the powers of 1 over 3 kan jedhu gamadachuu 0 the powers of 3 is equal to x is the powers of 0 over 3 ta'a waan ta'eef 0 is equal to x dha. Kanaafuu gatiin x meeqa? 0 dha jecha. X keenya asirratti qaxxaamura jecha 0 irratti qaxxaamura jecha. What is the value of y-intercept? Y-intercept is equal to the root of what? 0
is equal to 0. Kanaafuu y-intercept illee 0 acha. Y-intercept illee 0 acha. What is the value of y when x is equal to what? Minus 1. When x is equal to minus 1. Because x-intercept dha y-intercept arganneen booda negative amma tokko fudhanna. Achiin booda positive fudhanna waan ta'eef. When x is equal to minus 1, y is equal to q root of what? Minus 1 ta'a waan ta'eef. Y is equal to minus 1 the powers of 3 the powers of what? 1 over 3 dha waan ta'eef. This 3 is cancel each other. Y is equal to minus 1. Lakkoofsa ofii isaati yeroo sadii baay'isee negatiiva tokko nu kennu eenyu jechuudha karaa biraatti kun jechuudha. Y is equal to minus 1. When x is equal to minus 8 yoo ta'e immoo y is equal to cube root of what? Minus 8 jecha. Kana jechaan y is equal to cube root of what? Minus 2 the powers of 3 jecha. This series cancel each other. Y is equal to minus 2 jecha. Lakkoofsa ofii isaati yeroo sadii baay'isee negatiiva saddeet kennu kennu negatiiva lama jecha. Kanarraa maal arganna? Negative 1 comma negative 1 in elementii eenyu akka ta'e g akka ta'e. Negative 8 comma negative 2 in elementii eenyu akka ta'e elementii g akka ta'e. When x is equal to amma more positive happen. When x is equal to 1 by using the same procedure akkuma sanitti jechaadha. Y is equal to cube root of what? 1 jecha. Y is equal to 1 jecha. When x is equal to 8 y is equal to cube root of 8 jecha. Y is equal to 2 jecha. Kanaafu 1 comma 1 in ammallee elementii nuti g of x jecha. 8 comma 2 illee elementii nuti g jecha. So the graph of this function g of x is equal to x the powers of 1 over 3 or x the powers of 1 over n jechaadha. N kennamu maal ta'e odd yoo ta'e jechaadha. Karaa biraatiin kan akka 1 over 3 kan akka 1 over 5 kan akka 1 over 7 hundi isaaniitu giraaf isaanii kan fakkaatu kan ta'e. Amma kun garuu kan x the powers of 1 over 3 qofa ilaala. On x y coordinate irratti gaafa kaasnu this was x axis, this was y axis. When the value of what x is equal to 0, what the value of what? The value of y is also 0 because x intercept. When the value of x is equal to what? Minus 1. What the value of y? Is also minus 1. This point. When the value of x is equal to minus what? 8. Minus 80 with m plus minus 81 to that. What's the value of 1? Minus 2 racha to koshi kazracha. When the value of x is equal to 1, what's the value of y? The value of y is 1. When the value of x is equal to 8, the value of y is equal to 2. So the graph of the given function is look like this. Anymore, the reason is clear to cast one day, cast within this. Smooth continuous curve. Smooth continuous curve. Con graph empty, graph g of x is equal to x is the power of 1 over 3 teacher. Graph g of x is equal to x is the power of 1 over 3 teacher. From this graph, graphic narra, what's our domain?
exactly real number. What about range of G? Is also what? A real number. Lachen side with a real number. As we have seen above, we can generalize from the properties of what? F of x is equal to x the powers of what? 1 over n. When n is what? Even natural number. You can tell that our domain is what? Only the positive real. What about range? Our range is also the positive real number. So, generally, the graph of the given function f of x is equal to x the powers of 1 over n. When n is even natural number, like what? X is the powers of 1 over 3, x is the powers of 1 over 4, x is the powers of 1 over 6, etc. warroonni akka kana hundi isaaniitu giraafin isaanii kana fakkaata jechuudha. Giraafin isaanii ishii kana fakkaata jechuudha. Giraafin isaanii ishii kana fakkaata jechuudha. The graph of what? G of x is equal to x the powers of 1 over n. When n is what? Odd natural. Kanaka x is the powers of what? 1 over 3 fa. X is the powers of 1 over 5 fa. Domain isaanii maal ta'u? Ilaallee agarsiisti. Akka real number ta'e. Range isaanii maal ta'u? Isa osoo real number. The graph of what? Such function is what? Similar to what? Like this. Kana fakkaata graph is. Kan reebu x the powers of 3 saniin garaagarummaa isaanii maal? Inni kuni asiin akkas ganuu akkas yaada. Inni sun garuu maal ta'a? Akkas ol ta'a asii ol ka'ee asiin immoo gadi bu'a. Inni kun asiillee akkas deema, asiillee jira akkas deema jecha garaagarummaa qabu jecha. Doomini isaanii real numberidha. Rangein isaanii real numberidha. Graafiin walumaa galatti graafiin isaanii isa kana fakkaataa jennaan jecha. Basic properties of power function 3. Find the domains and the ranges of the following function and draw their graphs. Inni kun immoo isaan jalqabaa sin raadda. Degree isa 3 over 2. F of x is equal to x the powers of 3 over 2. And the g of x is equal to x the powers of 2 over 3. Gara. Fraction jiru. Basic properties of 1 immoo jira x the powers of 2 dhaa fi x the powers of 3 faa jedha. Inni sun immoo 1 over 2 dhaa fi 1 over 3 jedha. Inni kun immoo 3 over 2 fi 2 over 3. Mee fakkii isaanii haalaan dursa maal beeknu irraa eegamu? F of x is equal to x is the powers of m over n jechuun karaa biraatiin maal jecha? X is the powers of m the powers of 1 over n jechuudha yoo barbaada. Kana jechuun karaa biraatiin immoo maal jechaadha? X is the powers of 1 over n the powers of m jechuudha yoo barbaada. Kana jechuun karaa biraatiin immoo maal jechuudha yoo barbaanne? Under radical of what? N x the powers of m jechuudha. Kun hundi isaaniitu waanuma tokko ibsu. Yoo barbaanne under radical of asitti inni x is the powers of m jechuudha. Hundi isaaniitu waanuma tokko ibsu waan ta'eef. Kun hundi isaaniitu f of x dha. Kanaafuu f of x is equal to x is the powers of 3 over 2 jechuun karaa biraatiin y is equal to x is the powers of 0 over 2 jechuudha. Kana jechaan x is the powers of 1 over 2 the powers of 3 jechuudha. Kana jechaan raadikaala keessatti x paawulii meeqa jechuudha karaa biraatiin? Paawulii 3 jechuudha. Then what is x-intercept? Eega kana fakkiin booda x-intercept ilaala.
0 is equal to x is the power of 3 over 2. X is equal to 0 is the power of she was able to 2 over 3 doesn't know there 2 over 3. X is equal to 0 is the power of what? 1 over 3 is the power of what? 2 the 1 day 0 square down is equal to 0 dash. Can I x intercept in 0 dash? What is y intercept? Y is equal to under radical of 0 the power of 3h. Y is equal to 0 the power of 3h. Y is equal to 0h. 0, at intercept h. When x is equal to minus 4 not arrow. Y is equal to under radical of minus 40 is the power of what? 3h. Does not exist. Engine one living God. You can define it. Actually, some Kanahu, Gatin eximal to the Chakarabadi, negative as a modern as no solution. When x is equal to go negative of the Chakarabadi. When x is equal to 4 y is equal to under radical of 4 is the power of what? 3h. This is equal to 2 the power of 3h. This is equal to 30h. Kanahu 4,8 is the answer of what? FBTH. FBTH. You could just nilla is about the one there. Kanahu the graph of the given function graph is a Malakani. If the value of x is what? 0, the value of y is also 0. If the value of x is what? Is equal to 1. What is the value of 1? Y is also 1. 1 is the power of any number is 1 there. If the value of x is what? 4. If the value of x is 4. Gavadam, Gati y month. Saddete, all Kamula. Nano can get Kanavu, graphing Gulhara. Is a repeating Garabamaka. Akazasi Lalacha. Depending on this, Roman electric animal today. Only the positive real. Arrange electric animal today. Also, only the positive real number. The opening match. Match one of the academy. Indication. Channel of the academy. Subscribe, like, share with you in the Gatina channel. When g of x is equal to, when g of x is equal to, x is the power of what? 2 over 3 over 3. Can I chant y is equal to what? X is the power of 2 over 3 chant. Can I chant y is equal to x is the power of 1 over 3 is the power of what? 2h. 2h. Kanahu y is equal to 3 kubutis of what? X the whole square doesn't. When what is x intercept? X intercept is 0 is equal to x is the power of
2 over 3. X is equal to 0 the powers of 3 over 2. X is equal to 0. 0 the powers of any number. What 0 1. Negative 1 and positive 1 are common. Correct? Radical accept 0 tasifte power is tasifte. Correct? 0 the powers of 3 1. Y intercept. Y is equal to 3 probabilities of what? 0 the powers of 2. Correct? 0 the powers of 2. Correct? 0. Kanafu 0, 0 X intercept Y intercepting. When X is equal to negative 1 whatever. Y is equal to 3 probabilities of what? Minus 1 the whole square. Karabratin Y is equal to minus 1 the whole square. Y is equal to 1 When X is equal to minus 8, Y is equal to 3 probabilities of what? Minus 8 the powers of what? 2. This is what? Minus 2 the powers of 2. This is what? 4. Asirraa argaa gatiin X kennu negative ta'uu ni danda'a jechuudha. Zeros ta'uu ni danda'a jechuudha. Okay. When X is equal to 1 yoo ta'e hoo Y is equal to 3 probabilities of 1 the powers of what? 2 jechuudha. Y is equal to 1 square jechuudha. Y is equal to 1 jechuudha. Yoo gatiin X kennaa waan ta'u gatiin Y waan ta'uu danda'a jechuudha. When X is equal to 8, what Y is equal to 3 probabilities of 8 the powers of 2. Connection to the powers of what? 2. Connection. Asirraa maal banna yoo gatiin X kennaa positive ta'e gatiin Y kennaa positive ta'aa ni jira jechuudha. Depending on this information kanatti hundoofne graph of what? G of X is equal to X is the powers of what? 2 over 3. Zero pass, no? If this is what? Y axis yoo ta'e inni kun immoo X axis yoo ta'e this is X, this is Y. When the value of X is equal to 0, what's the value of what? The value of Y is also 0. When the value of X is equal to 1, what's the value of Y? The value of Y is also 1. When the value of X is equal to 8 yoo ta'u 4 ta'e jecha achirraa sigira kinasatti yoo ta'u 4 ta'e jecha graaficha akkas deemachaa jiru. When the value of X is equal to what? Minus 1, Y 1. When the value of X is equal to minus 8, as positive again, naannoo kana jira. Ammallee graaficha akkas. Depending on this information, theoretical akkanaallutti domain G maal ta'a? Exactly real number ira cha or domain is what? Exactly or real number. Kara kanatti sin deema, kara kanatti sin deema. What is range of what? G only what? The positive real number. 0 up to positive. As we have seen above, we can generalize that the properties of what? F of X is equal to, is a cover and listen. X is the powers of what? M over N yote. When M is what? Odd natural number yote. N even yote. Our domain is what? Our graph is look like this. Kind of a caravan, David. Our domain is what? Only the positive real. And also our range is only the positive real. The graph of what? The function F of X is equal to X the powers of M over N. Kanaka X the powers of what?
3 over 2 fa kanaka x the power of 5 over 4 fa jarriin kana yeroo fakkii isaanii kaasu isa kana fakkaata jecha graafin isaanii isa kana fakkaata jecha and also if the power of what g of x is equal to x is the power of what m over n yoo ta'e m keenya ibni ta'e kan x is the power of 2 over 3 jechuudha kana gaati kan x is the power of 4 over 5 jechuudha kana gaati yeroo kana maal ta'a our domain is what real number exactly domain is real number origin can only the positive real number the graph of the function g of x is equal to x is the power of m over n when m is even natural number and n is odd natural number is like this kana fakkaata jecha kanaafuu giraafii kamuu yeroo kaasnu wanti nu eeggachuu qabnu x intercept eessatti akka inni x qaxxaamuru yookaan tokko ilaaluun dirqama. Y intercept y eessatti akka inni tokko yookaan akka inni qaxxaamuru beekuun dirqama. Karaa negatiivatti maal akka inni fakkaatu amala isaa behavior isaa. Karaa positiivatti maal akka inni fakkaatu beekuun dirqama jechuudha. Isaan ammaatti ilaalle yoo digrii isaanii gubbaa jiru lakkoofsa positiivaa ta'e. Itti aansinee amalli afraffaa yookaan basic properties of power function 4 immoo yoo digriin isaanii negatiiva ta'e yoo kan jedhu ilaalle jechuudha. Maatiiwwan Abdii Akkaadaamii hundi keessan chaanaalii keenya chaanaalii Abdii Akkaadaamii subscribe like share gochuu hin dagatinaa jecha basic properties of power function 4 inni kun immoo adda kan amma ammaatti ilaalirraa adda. Find the domains and the ranges of the following function and draw their graph. Asirratti yoo digriin isaa immoo negatiiva ta'edha. Negatiiva ta'uu jedha. F of x is equal to x is the power of minus 1 over 2. This is y is equal to x is the power of what? Minus 1. X is the power of minus 1 jechuun maal jechuudha? Akka kutaa sagalitti moo kutaa kudha torbaatti? 1 over x is the power of 1 jecha. Negative waan taateef jala dabartii waan. Konseptii kanarraa kaaneet y is equal to x is the power of minus 1 over 2 jechuun maal jechuudha? Y is equal to 1 over x is the power of 1 over 2 jecha. Y is equal to 1 over under radical of what? X jecha. What is x-intercept? X-intercept jechuun y is equal to 0 jecha. Y is equal to 0 jecha. Kanaafuu 0 is equal to 1 over under radical of x jecha. Kiristoosii gaafa baay'inu 0 is equal to 1 jecha. This is force. Kana jecha maal jecha? X-intercepting qabu jecha. X ittiin bu'u jecha yookaan magaalatti X ittiin bu'u jecha. What is y-intercept? Y-intercept jechaan immoo gatii x 0 taasisu jechuudha. Kanaafuu y is equal to 1 over under radical of what? 0 jecha. Kana jecha 1 over 0 jecha. This is undefined. Hiikan qabu waan hiikan qabneef immoo hojjechuun hin barbaachisu waan ta'eef kanaafuu kunillee karaa biraatiin maal jechuudha? Haasnu y-intercept jechuudha. Y-intercept illee hin qabu jechuudha. X-ittis hin bu'u, y-ittis hin bu'u jechuudha giraafiin kun walumaa galatti. Egaa x-itti hin buune, y-itti hin buune yoo gatiin x kennaa negatiiva ta'e maal ta'a laalla? If the power of x is equal to minus 1 yoo ta'e hoo. Y is equal to nanga. 1 over under radical of minus 1 jecha. Z is equal to 1 over
and the radical of -1 is does not exist. Plain and done. And -1 achi keessa waan ta'e. Kanaafuu karaa -1 tiin deemu jecha karaa biraatiin. Gatiin x -1 hin ta'u jecha. Minus hin ta'u jecha. Yoo gatiin x kennaa positiiva ta'e hoo jennaan. Minus irratti dideera waan ta'eef amma gara positiivatti dhufu. At that time y is equal to 1 over under radical of 1 dha jecha. Kana jecha 1 over 1 dha jecha. Kana jecha 1 dha jecha. Yoo gatiin x 1 ta'u gatiin y 1 dha jecha. Gara positiivaa kan ni jira jecha. When the value of x kennamu 4 yoo ta'e hoo y is equal to 1 over under radical of 4 dha jecha. Y is equal to 1 over 2 ta'e jecha. Kanaafuu gatiin x kennaa 4 yoo ta'u gatii y kennamu maal ta'uuf deema jechaadha? 1 over 2 ta'uuf deema jecha. Kanarraa giraafiin isa kanaa maal akka fakkaatu ilaalla jecha. Akka inni x fi y ittiin hin buune arginee jirra. X ittis hin bu'u, y ittis hin bu'u. Yoo gatiin x kennaa jenne. Yoo gatiin x kennaa waanii ta'u gatiin y kennaa maali jedhe? Waanii ta'a jedhe. Yoo gatiin x kennaa 4 ta'u 1 over 2 ta'a jedhe. Yoo gatiin x kennaa 1 over 4 ta'u waa jennume. Jidduu eessatti baruudhaaf? Jidduu 0 fi 1 tti waan inni ta'u barbaaduudhaaf. As that time y kenna is equal to 1 over 1 and the radical of 1 over 4 dha jecha. Kana jecha 1 over 2 jecha. Is equal to 2 ta'a jecha. Hin guddata amma waan. Akkas akka ta'u argaa jecha. Akkas. Kanarraa kaanetti akkas fakkaata jecha miraafiin. Kun giraafiin miti f of x is equal to x is the power of -1 over 2 jecha. Asirraa maal hubanna? What is our domain? Domain f kennaa 0 up to infinity. This is open interval. Zero qabatu. Arranging f kennanne 0 qabatu. Up to infinity. Domain kennanne 0 qabatu garuu 0 dha oli. Warra hundaa bitaa jecha. Reenjiin f kennanne 0 qabatu. Warra 0 dha ol ta'anii jiran ni ta'u jecha. Okay. When g of x kennamu is equal to x is the power of -1 over 3 yoo ta'e hoo. Akkuma madaalatti kan jecha macha y is equal to 1 over x is the power of 1 over 3 jecha. Kana jechaan 1 over cube root of what? X jecha. Cube root of what? X jecha. What is x intercept? 0 is equal to 1 over 3 cube root of what? X dha waan ta'eef. Cross gaafa innu 0 is equal to 1 dha jecha. This is false. When so jechuun has no x intercept jecha.
x intercepting which y intercepting y is equal to 1 over 3 cube root of what 0 cha kadagrati 1 over 0 cha this is undefined amalle y intercepting which when x is equal to minus 1 y is equal to 1 over 3 cube root of minus 1 ilacha y is equal to 1 over minus 1 ilacha y is equal to minus 1 ilacha ni jiracha baka karabratu yo gati x minus 1 kam gati y minus 1 ilacha when the power of x is equal to minus 8 yoto gati y kenna minus 8 ka sabab bade cube root ke samara ban barban echa wara cube root ke sam y is equal to negative 18 kuni cube ke root ke sani bawante 1 over cube root of minus 8 echa kana chan 1 over minus 2 echa kana hu negative part ke sani jiracha yokan quadrant sarafa ke sani jiracha when x is equal to 1 yote y is equal to 1 over 3 cube root of what 1 echa is equal to 1 over 1 echa is equal to 1 echa quadrant to kofa ke siracha when x is equal to 8 y is equal to 1 over cube root of what 8 ira y is equal to 1 over 2 echa well kana hu quadrant to kofa ke siracha positive as neta negative as neta echa so the graph of what g of x is equal to x is a power of minus 1 over 3 kun yero baasnu when the value of x is equal to 1 what is the value of 1 what is the value of y is 1 when the value of x is equal to 8 gaga achira lagate nan bana gaga sadde gaga taw 1 over 2 akkuma malaletti gaga gatiin x kenna is equal to 1 over 80 taw gatiin y kenna kun maal ta'uu deebisitti fakkaata 1 over 2 ta'uu deema y is equal to maal ta'uu deemacha agaragaari 2 ta'uu deemacha ol ka'acha asiraacha as ta'uu deemacha kanaafuu naannoo kanatti haala kanaan jiraacha itti bu'aa itti bu'u asin bitu itti dhiyaachaa deemalee itti bu'u maal waan ta'eef has no x intersect jenneerra alaalleerra jetta akka akkasitti hin bu'u argineerra waan ta'eef when the value of x is equal to minus 1 what the value of y this minus 1 also minus 80 gaafa ta'u immoo maal jenneer minus 1 over 2 ta'a jenneer ammallee immoo akkas haala kanaan dhaqaacha this is the graph of what g of x is equal to x the power of minus 1 over 3 minus 1 over 5 minus 1 over 7 what recommend is to come fakkaatu jecha from this graphic irra domain g maal ta'e jecha all real number without what 0 real number without 0 ta'e jecha range g maal ta'e exactly range lens all real number without what 0 kofan ta'u malee hundaa ta'a range illee 0 kofan ta'u malee as you have seen above akkuma walitti ilaalletti we can generalize that the properties of what f of x is equal to x is the power of what minus 1 over n where n is even natural number can x is the power of minus 1 over 2 can x is the power of minus 1 over 4 x is the power of minus 1 over 6
Jarri kun doomaniin isaanii maal ta'eeru hundaayyuu only open interval up to what? Infinity. Zero lammatu. Range illee zero lammatu. Only suppositive real number. Only suppositive real number. The graph of such functions are similar to what? This graph. This is what? The graph of what? F of x equal to the power of minus 1 over n when n is what? Even natural number you can do that. When g of x is equal to x is the power of what? Minus 1 over n you take. When n is what? Odd natural number you take. At that time, the dominance of g of x is equal to real number without what? Zero including what? Standard. Ranges of g of x in there also? Or real number without what? Zero. The graph of what? The function such as what? X is the power of minus 1 over 3. X is the power of minus 1 over 5. Warra kana fakkaatu jecha g of x is equal to kan kana fakkaatu. G of x kan kana fakkaatu. Warri akka kanaa hundi isaaniitu iyyuu graafin isaanii kana fakkaata jecha. Graafin isaanii kana fakkaata jecha. When n is what? Odd natural yoo ta'e. Maatiiwwan Abdii Akaadaamii hundi keessan chaanalii keenya chaanalii Abdii Akaadaamii subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa jecha. Basic properties of power function 5. Hanga ammaatti meeqa laalleerra? 4 laalleerra. Isa shanaffaa. Find the domains and the ranges of the following function in the Rosey graph. Inni kun immoo if what f of x is equal to x the power of minus 3 over 2. Jalqaba irratti maal laalleerra isaa agarsiisti f of x is equal to x the power of 3 over 2 laalleerra positive. Kun immoo x is the power of minus 3 over 2. Okay. F of x is equal to x the power of minus 3 over 2 jechuun maal jechuudha? Y is equal to x the power of minus 3 over 2 jechuudha. Y is equal to 1 over x is the power of what? 3 over 2 jechuudha. Y is equal to 1 over x is the power of 1 over 2 the power of 3 jechuudha. Inni kun isa kana jechaan immoo 1 over radical x the power of 3 jechuudha. What's x-intercept? Our value. 0 is equal to 1 over and the radical of x is the power of 3. 0 is equal to 1. This is false. Connection has no x-intercept. X-intercept in connection. Okay. Y is equal to 1 over radical 0 the power of 3. This is equal to 1 over 0. This is also independent. Kanaafuu has no y-intercept. Y-intercept illee kan qabne argaa jecha. But when x is equal to minus 4 yoo ta'e maal ta'a jedhame yoo negatiiva ta'e. Sababni negatiiva fudhuu maal? Raadikaala waan ta'e yoo jalaa bahe jedheeti. Y is equal to 1 over and the radical of minus 4 the power of 3. Has no solution. Minus 4 radical is number 1 ta'e hin danda'u. Kanaafuu gatiin x maal ta'uu danda'u jechaadha karaa biraatu. Negative and touch. When x is equal to 4 yoo ta'e hoo y is equal to 1 over under radical of 4 the power of 3. Y is equal to 1 over 2 the power of 3.
y is equal to 1 over 8 dha jechuudha. Kanaafuu ni jira jechuudha. Gatiin x positive yoo ta'u gatiin y positive ni jira jechuudha. So graafiin kun maal fakkaata laata? When the value of x is 0, has no x intercept, while it's intercepting timbu. Gatiin x negative yoo ta'e particles hin jiru hin danda'u jedhee waan ta'e. If the value of x is equal to 1 yoo ta'e fakkeenyaaf x is equal to 1 yoo ta'e y keenya is equal to 1 mata 1 over n 1 ta'u waan ta'e. Yoo gatiin x keenya 1 ta'e 1 ta'acha. One over 1 is the power of 3 1 mata 1 ta'e. If the value of x is equal to gatiin x keenya 4 yoo ta'e gatiin x keenya 4 yoo ta'e maal ta'a 1 over 8 ta'a. Jiracha akkas fakkaata jechuudha. Yoo gatiin x keenya 1 over 4 ta'e hoo yoo gatiin x keenya 1 over 4 ta'e hoo jiddu 0 fi tokko yoo ta'e hoo at that time y is equal to 1 over 8 ta'a jechuudha. Yeroo kana ammoo maal ta'uu deemare galabbalame 8 ta'uu deema jechuudha. When we sketch the graph of what? F of x is equal to x is the power of minus 3 over 2 gaafa kaasnu minus 3 over 2 gaafa kaasnu gatiin x kennaa negative yoo ta'e akka hin jirre argineerra. X intercept y intercept illee akka hin qabne argineerra. Positive party qabattee akka inni jiru ilaallee jirra jechuudha. When the value of x is equal to 0, has no x intercept, has no y intercept. When the value of x is equal to 1, y is equal to 1. Because 1 over 1 is the power of 0 one day. When x is equal to 4, y is equal to what? 1 over 80,000. When x is equal to 4, y is equal to 1 over 80,000. When x is equal to 1, the value of y is equal to 1 down. When x is equal to 4, y is equal to 1 over 80. When x is equal to 1 over 4, 0 dhaabee tokko kana yoo jiraatu. Ammoo fokkisoo isaatiin garagalee ishii kana ta'a waan ta'eef wal kaa'achaa jira. Itti bamoo timbu dhiyaachaa deemanii timbu jecha. Kun graafii fakkaata. Depending on this graph, graafii kanarraa maal hubanna? Doominiin f maal ta'u? Doominiin f 0 up to infinity yookaan positive infinity ta'uu isaa. Rangein f maal ta'u? Only positive infinity range illee ta'uu isaa barraacha. When g of x is equal to x is the power of minus 2 over 3 yoo ta'e hoo. This is y is equal to x is the power of minus 2 over 3 jechaadha kana qabaate. This is equal to y is equal to 1 over x is the power of 2 over 3 jechaadha. This is equal to 1 over x the power of 1 over 3 the power of what? 2 jechaadha. This is equal to 1 over cube root of what? X the whole square ta'uu isaati.
What is x-intercept? 0 is equal to 1 over 3 cube root of what? X is a whole square. 1 baby. 0 is equal to 1. This is false. Lalle around there. Has no x-intercept. Y is equal to 1 over 3 cube root of 0. The whole square 1 baby. This is equal to 1 over 0. The square 1 baby is equal to 1 over 0 1 baby. This is undefined. Undefined irrationalness. Kanavu has no x and y intercept. I can come here right. When x is equal to negative 8 so they amora negative number. Y is equal to 1 over 3 cube root of what? Negative 8 the whole square. Here can write down y is equal to 1 over minus 2 the whole square. Y is equal to 1 over Nijracha. You got it x minus it got y plus it. When the value of x is equal to minus 1 over there, y is equal to 1 over 3 cube root of what? Minus 1 the power of what? Cube. This is equal to 1 over minus 1 square down. This is equal to 1 over 1 down. This is equal to 1 dash. When x is equal to 1, y is equal to 1 over 3 cube root of what? 1 square down. This is equal to 1 over 1 square down. This is equal to 1 over 1 down. This is equal to 1. When x is equal to 8, y is equal to 1 over 3 cube root of 8 down. Y is equal to the whole square. Y is equal to 1 over 2 the whole square down. Y is equal to 1 over 4. So, the graph of what? Graph of what? G of x is equal to x is the powers of what? Minus 2 over 3. Here cause no? Marvanna? Has no x in the y intercept. X is y takan moon arginate. X intercept the link of y intercept the arginate. But when x is equal to minus 1, when x is equal to minus 1, what is the value of y? The value of y is 1. When x is equal to minus 8, when x is equal to minus 8, what is the value of y? 1 over 4. That's the right. Minus 8 over 1 over 4. That's the right. When x is equal to 1, is also what? 1. When x is equal to 8, 1 over 4. But when x is equal to 1 over 8 is what I gati y ginna kuni garu malta icha 1 over 2 the whole square 1 devi kuni ta icha olka icha kunam graphing ginna hiya kate icha graphing ginna kate kanar raman banna domain
G kenna is equal to domain in G kenna wanta jara all real numbers without what 0 contain 1 range G kenna mala contain 1 range jecha open interval 0 up to infinity contain 1 jecha open interval 0 including 0 thing karu 0 ra all jira jecha. As you have seen above, the domains of the given function f of x is equal to x is a power of minus 0 over 2 conjunction jecha. Domain is only the positive real. Range is only the positive real. Domain in G all real numbers without what 0. Range in G only what is a positive real. Depending on this given table value, that is table value can only be down than this over. The graph of what f of x is what look like this. F of x is equal to the power of minus 0 over 2. Graph in G of x, G of x can number is the power of minus 2 over 0. C is what? Or even over or it up. Conimum or over even irrational negative over. What was it? Canulana to the x the power of minus yote exponent is only minus you can do that. You can degree is only minus you can do that. Has no x intercept and also y intercept is a kind of reach. Why? 1 over x is equal to undefined 1 to x in general 1 to 0 that at undefined go to 1 day. Hata can do la lecture or magalat as summary of what today's lesson. Properties of what? Power function. Basic properties of power function of 1 up to 5 la lecture. Basic properties of power function 1 keessatti kadeennu laalle kan x square dhaa fi x the power of 3 laalle itti aansine 1 x the power of 1 over 2 dhaa fi x the power of 1 over 3 laalle itti aansine x the power of 3 over 2 dhaa fi x the power of 2 over 3 laalle itti aansine x the power of minus 1 over 2 dhaa fi x the power of minus 1 over 3 laalle x the power of minus 3 over 2 dhaa fi x the power of minus 2 over 3 laalle. And also we try to see about what? Sketch the graph of some power function. Graph is can shanan is an issue. And also we try to see about what? Some domains in the ranges of what? Some function. Power function that can have domain is an range is an barbara to be. Hadda kan kabadde isin dhiyaate Karabak. Kaviya itya. Part 6 about what? Absolute value function. You can y get isir. Kabade hamma wal argnit. Nagaanna turajecha. Channel Abdi Academy. Subscribe, like, share. Kuchun dagadina jecha. Learn smart. Shine bright with Abdi Academy. Thank you so much.